injiru kayyoo ilmaan oromootiin dhiiga ilmaan oromootiin taphate Jawhar hattuudha kayyoo ilmaan oromootiin taphate dhiiga ilmaan oromootiin taphate ammaa sittiin hima boruu sittiin hima iftaanni sittiin hima sabni oromootis itti hima sabaa sablammiin biyya hundaa addunyaa guutuun itti hima ifa kayyoo ummata oromoo isaatu ittiin taphate dhiiga qabsaa'ota meeqa ittiin taphate qabeenya ilmaan oromoo hunda ittiin taphate nuufi namtichi kun ummanni oromoo hundi isa gaafachaa jira Jawhar kufee jira Jawhar dhaabbatan qabu jaarmayan qabu Jawhar dallaala of qulqulleeyse qabsaa'ota xureeysa waan ifiilaaqe namaan xureeysa gaafa nuti qabsoorra turre akka warri Minisootaa fi Ameerikaalleen beekanitti Gimboo sabaatti wajjin miseensa ture Jawhar Gimboo sabaatti Oromoo jaanii na tuffatanii yaa Oromoo Minisootaa na bira dhaabbadhaa Oromoo faristiin jaajee ummata Oromootti dhufe jechuu Jawhar qabsoo bilisummaa Oromoo keessa qabsoo qeerroo Oromoo keessa Jawhar waan qabuun qabu nuutu itti gabaasa qeerroo keenyatu itti gabaasa jechuu dhaggeeffadhu qeerroon bilisummaa Oromoo inni yeroo san namummaa isaatuun beeku jaraa hojii oofaa jira hamma marree qabsooti jiru